Odeessi dinqisiisoo guyyaa har'aa pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbootii irree Afrikaa fi abbootii qabeenyaa Afrikaa irraa dhukkee kaasuun isaanii dhagahame. Afrikaan Afrikaanotaa fi iddoo awwaalchaa qofas jedhanii jiru. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ani warra hooggantoota Afrikaa ofiin jedhan kana nama ta'uu isaaniitu nan shakka jechuun rukuttaa jabduu rukutanii jiru. Itti dabaluunis pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin dureessa Afrikaa tokko mallaqa isaa Switzerland ol kaawwata wal'aansaa fi Faransaay deema Jarmanitti investi godha meeshaalee Chaayinaa fi Dubaay irraa bitata sagadaaf Roomaa yookaan Makkaan deema ijoollee isaa Awurooppaatti barsiifata bashannanaaf Ameerikaa fi Kanaadaa deema gaafa du'u ammoo biyya abbaa isaa fidanii awwaalu. Afrikaan Afrikaanotaa fi iddoo awwaalchaa malee waan biraa miti bakki awwaalchaa ammoo akkamitti guddata jechuun Afrikaa dhahanii jiru. Odeessaa gara biraatiin pirezidaantiin Falasxiinii Muhammad Abbaas affeerraa gamtaan Afrikaa isaanii godheen Finfinnee galuun isaanii dhagahame. Karaa biraatiin pirezidaantii Yuukireen Vladimir Zeleniksiin affeerraa gamtaan Afrikaa isaanii godheen Finfinnee galuun isaanii dhagahame. Magaalli guddittiin Oromiyaa Finfinneen keessummoota garagaraa simachuu irratti argamti. Dubbiin Puutii fi Doonaald Tiraampii kun abbootii irree Afrikaa fi abbootii qabeenyaa Itoophiyaa Afrikaa raasuun isaa dhagahame.